Kabajamtoota fi hordoftoota raadiyoo madda nageenya nagaan keenya lagaaf tabba qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinaa ga'u jechaa oduu fassiin dhageessu ana ta'e dawweeti. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fursee keessatti guyyaarraa milishaan bilxiginnaa ganda caffaa diimtuu keessatti lola ji'a bitootessaa gaafa bultii 20 ta'e san keessatti akkuma beekamu reeffi Oromoo hedduun Amaara harkatti hafuun ni yaadatama. Har'a milishoonni bilxiginnaa ganda keessa deemuun reeffa keessan siniif deebisna saawwa Amaaraa deebisaa jechuun uummata reeffa maatii isaanii dhaban doorsisanii dirqiin konkolaataa irratti fe'anii masinoo bakka jedhamu geessanii reeffa maatii keessanii ni argattu saawwa Amaaraa deebisaa jechuun bakka takkatti walitti qabanii doorsisaa jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Akkasumas dursiniif gabaasaa akkuma turre uummanni keenya of eeggatuu qaba. Amaarri humnaan gaafa Oromoo dadhabe seeraa fi maanguddootti fayyadamee uummata Oromoo miidhuun beekama jedhan ilmaan Oromoo kun. Kanaafuu tokkotaa wal jabeessaa waan gama isaaniitii dhufu ofirraa deebisaa lolaanis ta'e tolaanis ta'e jechuun ergaan dabarfamee jira. Guyyaa kaleessaa aanaa Dawwee Arawaa ganda Uranee Salaamaatti uummanni wal qindeessuun bulchiinsa aanichaa bira dhaquun roorroon humnaa ol nutti ta'e jechuun miira aariitiin rakkoo ofii ibsatan. Ganda Uranee Salaamaa keessatti bara kana wanti nurratti deemaa jiru kan addaati kan jedhan uummanni gandichaa nuti sababa namoota biraatiin qabeenya keenyaa fi uummata keenya irratti hidhaanii fi dararaan addaa bulchiinsi aanichaa nurratti raawwataa bahee fi nurratti raawwataa jiru takkaa kan agarree fi dhageenyee beeknuu miti jechuun rakkoo keessa jiran ibsatan. Nuti akka shiftaatti ilaallamnee qaamni nageenyaa hundi xiyyeeffannoo nurratti godhee nu adamsaas jira jedhan. Sababa qaama bosona jiruuf uummanni keenya laafaa fi dubartiin maaliif cunqurfama? Mootummaan yoo dhimma qabaate qaama barbaade san maaliif hin barbaanne kan nurra deemee laafaa fi dubartii keenya cunqursu jechuun miira addaatiin rakkoo keessa jiran ibsatan. Akkasumas gaggeessitoonni ganda Uranee Salaamaa hanga ammaa obsineerra kan ammaa achi uummata keenya irratti dararaa raawwatu qaama mootummaati jennee jala hiriiruuf hin jirru jechuun miira mootummicharraa abdii kutannaa akka dhageessisan odeeffannoon madda nageenyaa qaqqabee jira. Sababiin uummanni miira kee itti galeef bulchaa gandichaatti rakkoo gaafa waxabajjii 25 ganduma Uranee Salaamaa kana keessatti dubartii haadha yatiim hidhaatti darbeen ganda Kataaroo ganda Dabagaloo bakka jedhamtutti irraa dubartii humna hin qabnee fi haadha yatiim taate Lubaabaa Mohammad Ahmuu kan jedhamtu sababa lafa ishii uummata kadhattee qochisiifatteef hidhamuu ishii siniif gabaafnee turre. Haaluma kanaan maaliif qochisiisaa ishii dhuftan jechuun namoota lafa ishiif qotuu dhufan baay'ina nama 20 ta'u bulchiinsi aanaa Dawwee Arawaa guuree hidhaatti naqe. Namoota hidhaman keessaa mucaaleen durbaa umriin 13 namni 2 fi ijoolleen dhiiraa umriin 10 abbaaf qutiyoo oofu namni 2 keessatti argamu. Aanota godinichaa keessa aanaa Dawwee Arawaa irratti bilxiginnaan xiyyeeffannoo addaa uummaticha irratti godhamee uummata akka malee miidhaa jiraachuu madda nageenyaatti himan. Godina Wallagga Lixaa Onamandiitti waraanni PP Abbaa Irree uummata nagaa lama ajjeesuun gatuun gabaafame. Akka gabaafametti guyyaa Jumaataa gaafa waxabajjii 25 bara 2020 takka Gaddawaakii bakka jedhamutti qeerroo maqaan isaanii Gammachiis Teessoo Moo'isaa fi Yohaannis Teessoo Sanbataa jedhaman waraana PP'n erga qabamanii gara kaampii waraanaatti geeffamanii halkan dararaa guddoon erga irra ga'ee booda Sanbata ganama waxabajjii 26 bara 2020 takka naannoo sa'aatii tokko lafa barii irratti kaampiidhaa baasanii dargaggoota kana bakka guutee jedhamutti erga geessanii rasaasatti roobsanii ajjeesanii gatuun gabaafame. Lammiileen Afgaanistaan kan harka waraana bilisummaa Oromoo jiran lama waaldaan fannoo diimaa idil addunyaa akka hin fuune PP'n dhorkuun gabaafame. Amma dura waraanni bilisummaa Oromoo lammiilee Afgaanistaan lama kan hojii albuuda baasuu irratti bobba'an lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu keessatti to'achuusaa ibsee ture. Ibsa karaa dubbi himaa waboo idil addunyaa Odaa Tarbii akka ibsamee turetti waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti hojii albuuda baasuu qaamni biyyaan bulcha jedhu eeyyamee bobbaasuu akka hin fudhannee fi qabeenya Oromiyaa seeraan ala qaamni seerawaa hin taane saamuu fi saamsisuu waan hin eeyyamneef namoota albuuda baasuu bobba'an kana to'ate. Ibsa har'a waxabajjii 25 bara 2020 takka karaa dubbi himaa waboo addunyaalessaa baheen qaamni biyya bulchuu waaldaan fannoo diimaa idil addunyaa namoota to'ataman kana akka hin fuune dhorkeera. Waraanni bilisummaa Oromoo lammiilee Afgaanistaan kana nageenya isaanii kan eegu ta'uu fi qaamni walabaa akka harkaa fuudhu gaafateera. Callisee gadhiisee waraana mootummaatiin miidhaan akka irra ga'u akka hin barbaannes hubachiiseera. Haaluma wal fakkaatu yeroo darbes waraanni bilisummaa Oromoo lammiilee Chaayinaa 3 kan hojii albuuda baasuutti bobba'an aanama mana Sibuu keessatti to'atee waaldaan fannoo diimaa idil addunyaa akka harkaa fuudhe ibse waaldichi waboo harkaa fuudhuu beeksisee ture. Lammiileen Itoophiyaa Saudi Arabiyaa keessatti yeroo dheeraaf hidhaa turan guyyaa kaleessaa magaalaa Jiddaa fi Riyaad irraa gara biyyaa akka fe'aman gabaafamaa jira. Lammiileen keenya kun yeroo boolee gahan simannaan godhamee fi isaanillee rabbiif sujuudanii galata galfatanii jiru.
kanneen hafanis gara biyyaa akka fe'amuuf akka jiran odeessaaleen bahaa jiran ni addeessu. Oduu biyya alaa keessaa immoo ajjeechaa miseensota dhaabbata gargaarsa daangaa ce'e tajaajila fayyaa kennu MSF jedhamu irratti Tigraay keessatti raawwate booda jaarmiyaalee fi biyyoonni addunyaa gaddaa fi balaaleffannaa gocha suukanneessaa sana ibsaa jiru. Miseensonni isaa 3 haala suukanneessaan jala ajjeefamuutti baay'ee gadduusaa kan ibse MSF namoonni kunneen dhala namaaf gargaaruuf gatiin kaffalamuufii qabu kanan turre jedhe ibsa baaseen. US gamtaan Awurooppaa fi gamtaan Afriikaas ajjeechaa namoota gargaarsa kennuuf deeman irratti raawwatame balaaleffataniiru. Gochi raawwatame baay'ee gaddisiisaa ta'us ibsa isaanii keessatti eeraniiru. Yeroo baay'ee dhibdee Afriikaa keessatti mudatu irratti yaada kennuus ta'e qaama furmaataa ta'uu dhabuusaatiin kan komatamu gamtaan Afriikaa naannoo Tigraayitti ajjeechaa hojjettoota gargaarsa kennan irratti raawwatamaa jiruu fi dhibdee waraanaa hammaachaa jiru baay'ee akka isa yaaddessuus ibseera. Ergaa dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aatiif qabadhee dhiyaate kana fakkaataa waan waliin turtaniif galatooma.